gaya jechuudha. Hungurguriin irraan bitin torbaan tokko gayaaf uummata kana biyya keenya keessa mee qawwee waa dhiifnu qawween silaa haqa waa naqaati qawween malee uummanni kun lafa ta'e gadhiisanii deemuu hin dandeenye jechuudha ummatumaan hin dandeenye. Mee isaan kun walqixxummaa ni amani dimokiraasii baantantanatti ni amani namanan inumaan taatuufu isaan dimokiraasiin waan haqaati waan namni obbolummaan walqixxummaan jiraatu jechuudha sun isaanitti nahasa jechu isaaniif nahasa waan isaan miidhaati jechuudha. Ilmaan naftanyaa hangamillee biyya mirgina maatiitiif biyya dimokiraatiin jedhu biyya namni walqixaa amata fedhee haa jiraatu hoggoo Itoophiyaa dhabee waan san haasee jedhu wanni san daandurree santu keessa jira daandurree jarmii yertee hanqarroo san waan qabaniif jecha hin fayyan jechu doktorri fayyisuus hin jiru jechu barnoonni fayyisuus hin jiru jechu orma kana akkasitti gaa akkuma dursanitti haanu jiraattu gatii feete haa fudhattu Oromumaan Itoophiyaa tiifatan jechuu ilaarratti somba dhaban onnee dhaban sombaan nama sosso'ayan numaani iftiisan numaani am boruu amma kabiraa amma arrallee boruu duru qophaa'e jechuu kabiraa arrawaan biyya keessa deemuu ila geessan kabiraa la dura lafa kaayyate jechuu nuti eessarraa jira duuba katanarra hay xiqqoo qabnu walitti kannu gan gaafa tokko gobeellatti qawween keenya naboo an qawween qabu nuboo kam ta'an haa tolfannu laga kana keessatti yoo tolfachuu wallaallee haa bitannu warii ni qabna wali buunee warii haa bitannu qawwee kun namni gurgurarraan tana guutamee jira addunyaa keessa riigaa lama walitti baafnee namti namoonni horii yoo qabne horii keenya haa bitannu gaafa sana akkasiin jeeni jechuudha yoo horii dhabne isarraa hiikannu jechuudha. Amma gaa yoo nuti har'aan kanallee duuba Oromoon hoggaa afur cini namti gaafa illee sillaan seen bu'ee cini namti ogguusatti cini namuu deemte amma ogguma cini namti jechuudha tabbu'aa isaan hedduudha tuni gaafa illee sillaan seen bu'ee cini namne guyyaa mangistuun baqateetini cini namne arra sadaffaa jechuudha. Namni ogguusatti cini namu oggulama cini namu jamma himaasinu oggulama namni goota boolla takka keessatti qaama tokko keessatti hin cini namu jenna duuba akkasii jaallan teenya gaa bilisummaan faaya qalbiiti nuura jechuudha. Namni bilisummaan qabne if duruun arku yaaduu hin danda'u yoo yaade duraa facaasan jechuudha namni gartee namni bilisummaa duraan qabaate yogguu dhabe irratti ni beeka jechuudha mi'aa isii beeka jechuudha. Bilisummaa gaafa qabnuu fi gaafa hin qabne wal dura qabne haalaan gaafa qabnu sana loluu dandeenya yaada qabna heera ajaa'ibaa kana hundaa'u bilisummaa irratti waan kana walitti mariidhaan tolfanna jechuudha. Arramee nam tokko haa walitti qabamee waa godhuu danda'u jechuudha. Dhamaana jechuudha. Sanii jecha if qaru wal qaru seentara bakka hunda ijaarrachuu biyya jiran keessa namni walitti dhufee bakka galgaluu walitti dhufee marii walii dabarsu bakka ilmaan isaaniitti waa barsiisan wanni akkasii ijaaramuu qabdi jechuudha. Yoggaa kanuun faayidaan hin jirtu jechuudha. Maal godhuu dandeenya jechuudha. Akkasitti gaa qaabsoon tuni hafuura jechuudha. Qinsa namaa kenniti qalbii nama jabeessiti jaalala nama fiddi namni hojii qaabsoo godhe obboleessira walitti dhiyaata jechuudha. Kasharrii bare kadur sharrii yaadullee sharrii dhiiseeti lashoo markata jechuudha. Qalbii isaa keessatti lashoo markata jechuudha. Qaabsoon dhiiga warra biyya jaalatuuni bilisummaan qaabsoo warra biyya jaalatuuni biqilti. Abbaan fedha kabiraa biqilchuu hin danda'u ka biyya jaalatu ka if hin goggoone gartee dhugaadhaan if kennuu saniini biqilti jechuudha. Guddatti. Namni bilisummaa hin qabne sareedha jechuudha. Sareellee saree fayyaa hin qabne tan namni halaalatti dhagaan dhawu dhagaan firra ari'uusan jechuudha. Biyya isaa keessatti waan saree ta'eef alagaa ta'ee jiraata jechuudha. Dachii isaa keessatti uummata isaa lafa isaa gubbaarratti alagaa ta'ee keessummaa akka nama biyya alaatii dhufetti akka fedhan godhan fedhanni hidhan fedhan gadhiisan fedhanni jeessan akka fedhan godhuu danda'an jechuudha. Haala kanaan hin jiraata namni bilisummaa hin qabne haala kanatti jiraata jechuudha. Osoo inni harkuu qabeenya duraa fuudhan maata akka godhuu hin danda'u. Qabiyyoo isaatiin osoo harkuutu horii isaatii qabeenya isaa hunda zarafanii fudhatan jechuudha. Wanni takka godhuu hin danda'u jechuudha. Saamama kana daran amma gadi galotaa jechuudha. Namni tokko hogguu waan irraa fuudhan du'uu qaba jechuudha. Hogguu harka isaas irraa fuudhan jechuudha. Takkaanitu dhabbiin duuti ajala malee hin taatu qaaxaroo malee hin taatu ati yoo guyyaa sana haqa keetirra loltee duutu gaarii uyi. Namni ilmi keetiis akkasitti qalbii yaada saniin guddata jechuudha. Hogguu ati qabeenya keetirra duute ilmi keetii wanni guddatuun sani jechuudha. Yoo ati qalbii cafa agarsiite yoo ati sodaa agarsiifteet akkasumatti guddata jechuudha. Waan kana ta'eef haqa fiirra du'uun
tuni ayaa ummataati ayaa mataasaati ayaa ilmaansaati ayaa oromootati oromoon irraa gammaddi jechuun hama shukuutiin fajjeessu fajjeeti manama masun maal bani aadami maal bineensa moo namni kamii fajjeessa maana mijaa dura saa usan dheeraa marii ootana shukuutiin mataa fedhee jedhu biyya kan viidiyoo tokko maaf dhawu amma ilmaansaa akkamta namni laaluun jiru osoo immoo inni guusan hojjetan dhahee ajjeesanii namni na haafi jechuudha arra namni kubba qabuun jiru itti fajjeessa jedhu dhaqeeti makiinaa keessaa shukuutii fudhatee fi gadhiise hangas maana mijaa san hin dhahin hogguusan sila dura dhahee qoman lakkaa'e fedhan haa ajjeesanii fedhan badala if ajjeesu akkasitti gaa duuba bilisummaan ni barbaachifti jechuudha lolli